jechuun maalatu no injenne baran. Injenne baran. Yesus ayye abet. Mataa sin dhukkubsaayyuu yeroo hundaa sa'aatii 24 isiniin galu. Yesuus jechuun waaqa tokkodha. Mataan nan dhukkuboo. Yesuus keessa kan jiru waaqadha. Yesus waa. Ilma waaqayyoodha. Maryam John Namana suwaka simdi no marinne ina Joseph. Waliin galtu warra. Awara geeffadha kan. Geeffadha. Laal islaamni tokko dubbatu abbaan caalaan dubbatu Abu Talaan dubbatu takkan dubbatu. Isin kiristaanii carraa afaan kana hidhiin qabdan kana jechuun. Kana jedhamee caljaata yookaan seeqa. Kana jaata caljaataame waan jedhe John wajjin haasa'u jira. John ati Maryam maal deesse dhiira deesse moo dubartii naan dhiira deesse naan hin jenne. Siif deemuuf na deema sitti nima. Naaf hin deemin gar tokko naaf hin deemin ani fagoon sirraa jira waan sin jedhe Maryam dhiira deesse moo dubartii deesse yaa John kiyya maal taate nama waaqayyo. Inafuufiin kaasiin deebisaati tokko tokko. Nafuufne waan takka nafuufne boone taa'in sirra geeffa jira. Malee fuufeen. Nafuufte naan jira. Shaayin lubu jira seete waan qabbanaa wada. Sirra geeffa dhuka Yesuus waaqadha. Ani gaafin kiyya Yesuus waaqa moo nama siin jedha Yesuus banne Maryam maal deesse maal dalte kaar argeetu yoo feete maal dalte. Maariyaami. Maryam maal dalte dhiira moo dubartii dalte. Dursatti dubbatame saa zimbiluu falaasama Maammadii miti. Afuurri qulqulluu. Eegalee moo lallabaa amma arrosa deemu dhaggeeffadha. Ani ammallee hamma si gaafadha. Waan siin jedhe laal Muhammad dhiira dubartii miti. Muhammad waaqaa miti. Muhammad Allah miti. Muhammad nama akka kiyyaate akka keetti. Waan siin jedhe Maryam dhiira deesse moo dubartii deesse deebisi goobasi. Isa qura siifi muuf hin deema isa quraanni keeyyuu ni mirkaneessa. Maariyaam afuura qulqulluudhaan ulfooftee ilma deesse. Aboos maal ulfooftee siin jenne. Yes Maryam dhiira deesse moo dubartii. Afuura qulqulluudhaan ulfooftee ilma maalin ulfooftee siin hin jenne maal ulfoofteenii fi maal ulfooftee eenyu ulfeessee siin hin jenne. Maryam dhiira deesse moo dubartii deesse yookaan dhiira dhalte moo dubartii dhalte dhala dhalte. Deemi afaan Oromoo baradhu ilma jechuun dhiira jechuudha si tagalu. Hayyee dhiiraa miti. Ilma waaqa jiraata. Waaqa jiraata. Waaqayyootu fuudhee sargii godhatee Maryam irraa dhalche. Tokko dhaabadhati. Yaamilee ittiin waa'ee Maariyaamii fi waa'ee gooftaa Yesuus ittiin qeeqtuun qabdu. Maaliin qeequ jira silleen qeequ isaanilleen qeequ. An waan siin jedhe Maryam dhiira deessee naan jettee miti Joonii kiyya maal taate akkuma reefu tasgabboytee teessan dhiira deessee naan jette. Amma lammaffaa. Akka barbaaddeetti hubadhu dursa. Akka barbaadee miti. Maariyaam jalqabaa ergamaa waaqaatitti dubbate akkasumaan deesse miti. Amantiin kiristaanaa. Aboo waan fadhetti haa dubbatu waan fadhetti bilbiletti haa taa'u yoo fadhan hawaasa ani hin dinne bar akka fadhetti haa taatu. Dhiiraa dhalateemi way dubartiidha. Ilma waaqayyoo dhalate ilma waaqayyoo deesse. Ilma waaqayyooti. Eeyyee durboo Maariyaamii ilma waaqayyoo deesse. Okay ergamaa waaqayyoo gaafatti dhufe ilma waaqayyoo deessa jedheen moo ilma deessa jedheen. Ilma deessaa jedhe. Ilma maa kijibdatu maaliif dabalte ilma waaqayyoo deessa jedheen ergamaan ati ergamaa waaqayyoo irra beekta. Maal isin jedhe resitti maan jiraanis ilma waaqayyoo naan hin jedhin ka ilma waaqayyoo deessa hin jedhu ergamaa waaqayyoo maa kijibdanatti immoo. Hayi Wangeela maa dabaltati hin jedhu ergamaa waaqayyoo ilma hin deessa maqaa isaas jedheen maqaa isiitii miti maqaa isaas ilma deessa jedheen. Ishi ergamaa waaqayyoo dhiis maqaa isaa Yesuus Kiristoos jette Yesuus jette jedhee arsigaa utuu Yesuus hin dhufiin utuu Yesuus hin amma gaafii itti aanu amantaan raadis amantaa kiristaanaa wanni jedhu jirtu. Okay na dhageeffadhu gaafiin itti aanu Maariyaam amma dhiira deesse dhiirri isiin deessan waaqa deesse moo nama deesse. Dhiirri isheen deesse sun dhaggeeffadhu gaasitti nima sasi jaanjessu. Dhaggeeffadhu inni isheen deesse suni. Anasi jaanjessu jira ati maal jaanjessaa miti. Dhaloota jaanjessuuf deemta ati beekta garuu ati ergamaa. Aboo dhaloonni koomlaa jiran hin jaanjeessine peenteen na jaalatti bar nama waaqayyoo na jetti bar na eebbisi. Ishi dhaggeeffadhaa isinitti nima inni isheen deesse suni waaqadha ilma namaadha. Bifa namummaa ilma waaqayyoodha bifa namummaa uffate. Lakku dhalte Maariyaam lakku dhalte lakku ni beektaa lakku. Jalqaba irratti Yesuus waaqa ta'uusaa dursee sagaleen jira. Ansaan lallaba dhiisi gaafii deebisi Maariyaam. Isaaf immoo tolle sagantaan kun. Yohaannis 8:58 dubbisi.
osoo Abrahaam jiraadha Yesuus jechuun shayxaanin osoo Abrahaam uumamin jira shayxaanin Abrahaam dura waa'ee seexanaa isaa jedhamee kana maal jechuu kee duratti Abrahaam dura jira kakaan dura jira anus duraan jira daladhe indagaamu Yohaannis tokko dubbisi isan bifa namummaa moo qaba Yesuus nama waan siin jedhe amma sagantaa uummanni dabbarame Jaan waan siin jedhe Maariyaam abbaa fi ilma dhalte isa Maariyaam dhalte sana keessa waan hundaa jira waaqummaanis jira namummaanis jira kanaafuu abbaa fi ilma dhalte Maariyaam ati mee akkamitti amilee kana qeeqtu qabda waa'ee Yesuus dursee dubbatame maal ta'a kanuma yoo fudhatte bakka jecha ergamaa rabbi waan fudhadhoon waan sammuu namaan seenne fudhadhu waan si jedhe Maariyaam abbaas ilmaas waaqaas namaas deette Abu Talaa si gabaabumatti waa'ee Yesuus dursa kakuu moofaa keessatti dubbatameera kakuu moofaa fi haarawaa bara biyyiti bara mallas hin dubbanne waan jedhe Maariyaam waaqaas namaas deette jedhe kana sitti meera ergamaa waaqayyoo hin ulfooftaa ilma deessaa waaqa deessa jedheen moo ilma deessa jedheen isa isheen deesse sana keessa waaqayyoos jira bifa namummaa fudhachuudhaaf fedha lakkuu dhalte jechuun abba eenyu Abu Talaa itti fufaa bakka naagee jaan irraa ishi kana aboo maa chaartanii kana nu dubbistu isiniif hin kenna Qolaasiyaas 2:9 nu dubbistu John. Oye. Nagara jirta. Jira galata waaqa. Naanni beekama namoo siigaluma didee gaaffii gaafatamtetu. Wanti naan galle tokkoyyuu hin jiru deebisaaf hin jiraamtu. Dhugaa jiru. Ani illee dhaggeeffachaa man ture. Maariyaam ilma deesse ilma dhiiraa deesse kanarratti walii galtanii turtani akkasimiti. Inni macaafarra jira dubbisuu dandeessa. Ani wanti ni jedhaa jiruu fi gaaffii gaafa deesse sana Maariyaam gaafa deesse sana waaqa deesse moo nama deesse moo maal deesse siin jedhanii gaaffii. Miyaan illee kanuma si gaafadha. Gaafa deesse sana Maariyaam waaqa moo namadha kan isheen deesse? aboo dhiisi chaajirraa jalqaba irratti quraanni illee gara cufadhu xiqqoo maayikiin kee jeeqaa jira. Ayyee Joon haasa'ii. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoos nama hafuura qulqulluudhaan akka ulfaa'e beektani? Eeyyee isa si caalaatti itti amannaati garuu maayidha beektaa wagaaffii magaafatamte dhiiste waan biraa kee biran deeminati. Ayyee. Maalan siin jedhee deesseetti moo deessine Maariyaam? Deesseetti ilma deessee jedhee deebiseeraaf kana caala maaltu jira? Eeyyee ilmi dhiiraa isheen deesse sun waaqadha moo waaqa deesse moo gaafa deesse sana? Nama deesse moo maal deesseen siin jedhe? Eeyyee waaqa deessee lakkii nama deessee ka jedhu deebii magabaabaadha akkoo gaaffii afaaniiti kun. Eeshi akka nama hundumaaf galutti macaafarraatii Qolaasiyaas 2:9 asumatti naa dubbisi. Obboleessa kiyya gaaffii kana naa deebii kana deebisee darbu aannan deebisa sim jedhame. Deebisiif. Qo'insenta biraanu qo'insentaati gama muutii qabadhu. Deebisu. Muutii qabadhu tartiibaan haasa'e. Bakka iddoo itti dadhabeef na deebisaan. Eeyyaa deebisu. Nan dadhabe yoom jedhe. Carraan alaate maa rakkate. Joon bakka fixxeettaati. Fixxeetta muutii qabadhu bakka Joon. Ayyee biraanu. Gaaffiidha moo biraanudha maqaan kee? Sanyii jedhama. Sanyii ayyee sanyii kiyya. Gaaffii jechuun dandeessa gaaffii. Koko sanyii kiyya rakkoon qabu isatu bareedaadha maqaama bareedaa kanaan asi waama. Mee Maariyaam ilma da'uu ishee beekta miti? Ayyee ilmi isheen deesse suni gaafa deesse sana Maariyaam waaqa moo nama deesse? Nama deesse. Nama deesse galata. Ayyee.
Yesus Kristos mali re. Nama Kristos afaan Oromoon dubbisee dabalu wacaafa qulqulluu wacaafa dama wacaafa mana kana ol garagalee seeti wacaafa jiru macaafa jaa Achiya sakai aye. Sanyi. Nama dese miti. أبو طلحة عابد مرحبا. لعله إيه على نمديسة. المناظرة ليسمع الجميع. لعل الأستاذ على المناظرة على الحوار. إذا نستمع له. إذا نستمع نعم، له. سني. فأراد أن يسمعنا يعني. أوكي. تجيب النوفيره. كان أمنا تفكر تبري فتشاتورني. افتح له افتح له. سني تكونوا يجي. أبو نمبر بكا تشاو بكا سناليو ناسم نرينتري دقيقة كوي بين بكا سانو موتي كبتنيرو يوبنا نبنني أستاذ منذر كيسانا سوسيسا خيرا سني نما دي سجتي عابد نما دي سجتي بيتي إيه يسوع كريستوس نمكا إيه واقوم ما ينرتو نما داسي واقوم داسي يسوع كريستوس غارو مريم كايشين ديسه Oi, Yesus Kristos nama waaqni macaafa Hosee boqonnaa kudha tokko lakkoofsa 9 irratti ani waaqayyoodha malee nama miti. Waaqni yeroo of ibsu ani waaqayyoodha malee nama miti jedhee macaafa Hosee boqonnaa kudha tokko lakkoofsa 9 irratti ibseera. Yesus Kristos immoo namadha. Nama deesse Maariyaamis gaafa deesse. Kanaafuu Yesus Kristos namadha jechuudha akkati amantu. tiksi naan kenni ana like anaafi maalan si kennare maalan si kennare tokko dhiifama wajjini waa tokko si jira dhiifama wajjini nama deesse miti maal seete beektaa tokkoffaati tiksiin alaatiin asirreessuu hin dandeessu jalqaba isaa yoo narraa baruu barbaadde barumsa isaa barbaadde waan asii jedhu ilaali malee waa'ee macaafaa isintu hiikamini situ naa hiikamini hiikamaa dabar obboleessa kiyya maal taate sanyii dhaggeeffadhu waaqummaa isaa macaafni hiikamaadha na dhageeyga ammas dhaggeeffadheera macaafni afaan oromootti hiikamaadha dhaga'i afaan oromootti hiikameera afaan amaariffatti akkaataa barbaaddetti hiikkatu ifaadha sirriidha Maariyaam nama deesse jette eeyyee nama deesse waaqayyo immoo ani waaqayyodha jedha malee ani waaqayyodha ani nama miti jedhee of ibseera sigaleera kanan jedhan dhaggeeffadhu waa tokko utuu iddoo biraa tiksii iddoo biraa dhaquun naqiin dura achuma yohanni sana tokko kaasee boqonnaa tokko kaasee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi Ustaz Amdi. tiksi iddoo biraa sun naqiin Dhiifama naa godhaa warri maayikii irra qabdan dhiifama obboleeyyaa yoo isin jeeqe sorry isinin jedha. Lakki biran jirtan seene malee sirratti qabu miti. Ani bira jira ana kuma isin silmaa beektanii ani karaa dhugaatiin fadhaa jee isin duratti isinitti himee amman dura abbaa caaliifatti sirritti quba qaba abbaan caaliillee. Ani karaa dhugaatiin jaaladhaa jeetiin dubbachaa ture. Karaa dhugaarraa wanni na dabsuuf hin jiru waan takkaallee wanni na wanta godhu hin jiru. Paastar Abbaa Caalii kuni yeroo baay'ee natti himee har'a akkuma tasaa nama waaqayyooti wajjin wal arge maqaa kiyya Abdi Tasfaayidhi. Abdii dhamu Tasfaayidhi maqaan maali? Abdii naafu. Tasfaayidhi. Abdii naafu. Tasfaadha maqaan ani kan reefu naa hime abdiidha ture. Tasfaadha. So Pastor wanti Pastor Abbaa Caalii waan ati guyyaa dhiyoo naan jette takka Yesus Kristos Maryam nama dhaltee naan jetteemi. Maryam nama deesse naan jettanii? Eeyyee namadhaan jedhe nama deesse. Paastarri amma namni waaqayyoo barsiisaadha kun.
inni tasaan barsiisaadha. Namaa fi waaqayyoo deessee naan ja'a. Maaliif nu dhoysitan duba waan kana? Nama deesse malee isheen namaa fi waaqayyoon deenye wandi lijimti wal jaalle shaaleejis isaan kan maalet no ilma dhiiraa deessaa jedhee itti hime womanni jedhe deesse malee wajjinaa sawa ati nama deesse naan jetta inni namaa fi rabbi deesse jaa ani hin beeku mee waan dhalate sun addaan baasa nuti gaa karaa dhugaa jaalanna beeteeha karaa dhugaa ni caalu jirti. Nakkas. Oda fayyadaadha wajjinaa sawa mee paastara kana. Nagaa taate. Nagaa dhamne. Tasfa. Jirtu. Akkam fayyaadha. Nagaa galata waaqayyo jira kam. Nagaa. Okay, sinaa eebbisu, thank you. Iyya taate. Maryamiin waaqamoo nama deesse jettanii? Mariam kan isheen deesse. Yaa'u dubbii jallisoo osoo hin taane kan nu deeggaru macaafa qulqulluudha. Malee haasaa walitti funaanii yookaan waan tokko miti kan nu deeggaru macaafa qulqulluudha. akkas itti himu. Ni jiraatu. Ergamaan garbeelii dhaqeetu maal ture duraanii karaa yoo barbaadan karaa maskii Adamii fi Hawwaanii maal nuti fidanii? Maryamiin waaqamoo nama deesse dhagaaf. Fin abbaa caalii. Na dhaggeeffadhu qayyooma jalqabaa kaanii yoo itti dhufne gaariidha. Jalqaba isaa bara 2025 bara ni dhalate kaastee moo bara lafa dhalate kaastee? Yesus sun maaliif dhalate nama ala akka namaatti Yesus Kristos akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha. Ragaa qabdaa kana jechuudha moo yaaduma keeti? Ragaa qabda moo yaaduma kee haasofte moo macaafumarraa agarteeti waan amma jettu kan? Yaada kooti macaafa. Mee akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettu macaafarraa arguu dandeessaa? Akka gootani. Eeshi. Macaafa qulqulluu keessaati yoo barbaade dubbisuu nan danda'a. Eeshi dubbisee. Wangeela Lukaas dubbisee akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jedhu fidi. Na dhaggeeffachaa jirtu miti? Eeyyee. Ergamaan jirbiil yookaan ergamaan garbeelii maal jedhee dhaqee Maariyaamitti dubbate. Tokko Elzaabeet ilma dhiiraa deessaa jedheni. Ji'a jaafaatti ergamichi garbeel kun biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazireet jedhamu dhaqee ergamee jira. Ergamaan akka Quraanaatti ergamaa jirbiil akka macaafa qulqulluutti immoo ergamaa garbeel. Gaaniif jaawwaluma jala jijjiirraayati injiinar isa jedhamu injiinar jedha injiinar ture rakkoon qabu nu biratti kun rakkoon qabu itti fufi. Macaafni maali Quraanis dubbata ergaan isaas immoo gara durbee Maariyaam jedhamtu tokko turedha isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turteedha. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u ittiin jedheedha. Yaayyaa naqabeetti ittiin jedheedha. Eeshi. Maariyaam nagaa kana ikoidis bakka nagaa malis normaal. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuu isaati jettee of gaafattee dhaggeeffadhu kaa siin xumura. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaan argattee hin sodaatin kunoo hin ulfoofta ilma sin deessa maqaa isaas immoo Yesus jedhii moggaasi jedhe. Itti fufee waaqa ni deessa jedheen moo ilma ni deessa jedheen? Eeyyee itti fufee moo akkas jedha. Ilma deessa jedheen moo waaqa deessa jedheen? Ilma jedhe itti fufees immoo na dhaggeeffadhu gaa walii kaa. Bakka ilmi Waaqayyo ilmadha. Ilma Waaqayyo ilma ni jedhama. No na dhaggeeffadhu kaa jedhamu gaafii miti si ibsaan jira akka walii kaa waan ta'eef. Maal jedha maaltu walii qaama fakkeenyaaf
atama wanta ti calqaba jette yaadatta akka namaatti nama guutuudha ila waan jette yaadadhu ila akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti moo waaqa guutuudha nan jette kana irratti ragaa fidin siin jedhe malee akka ishee akka Maryamin ilma dhiiraa deessi anuu nan beeka ila akka namaatti nama guutuudha akka waaqaattis waaqa guutuudha jettetti jettu ragaa fidi ela namarraa dhalachuun isaa akka namaatti nama Yesuus ግን namarraa dhalachuun isaa akka namaatti nama ኖርማሊ ዲፊኒሽን isaa yoo sitti mee namarraa sababii dhalatee fi foon dhalatee sababii foon irraa sababii dhalatee fi akka namaatti nama garuu maaliin dhalate Maariyaam suni maskiida keessatti maal jedheen ergamaan jirbii laqee rabbi biraan ergamee jedhee dubbatu quraanni hin dubbata kana kaaduu dandeessu Ndubbatu. Ata sadi sidi. Ata amma ka gootu obboleessa koo tasfiye. Tasfee koo omoo koo na dhaggeeffadhu. Okay. Na dhaggeessaa jirta? Akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jennaan ilaalcha yaada mataa keetii moo kitaabuma dhamoo hisaabaan fidde kana jennaan lakki kitaabadha hisaaba koo miti naan jette. Kanaafuu kitaaba irraati akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettuun barbaadan. Qalba qaala ga'e maagniyaatichi laalloo. Achi gire lam na hubachuu dandeenye mati itti siin fixa. Ani si hubachuun barbaadu. Qomoo kiyya ani si hubachuun barbaadu. Ani hubachuun barbaadu. Ani kitaaba irraa hubachuun barbaada. Kitaaba macaafa qulqulluu jedhamu sanarraa hubachuun barbaada waan ta'eef. Ela. Ani si hubachuun irraa dantaan qabu. Iddoon si dubbisaa jiru kana baafadhu dhaqiiti. Quraan irraa iddoo isaas tiima. Itti huf. Iddoon si dubbisuu kana dhageessa. Naraki macaadhaami. Ilma Indeessaa. Ayyaana qabeetti waaqayyo si wajjin jira. Ilma Indeessaa maqaasaa Yesuus jettee ni moggaasta jechuuni. Nama akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jechuu miti. Ani jecha akka namaatti nama guutuudha waaqa yeroo akka waaqaatti moo waaqa guutuudha jettanii nama goomsaa jirtan sana. Anaan dhaqoo. Anaaf ragaa naa himi anatti ragaadhaan agarsiisidha. Nam fitaa. Haafita toobsaaf. Hin fitin cherchii keessa jirtu. Maaliif hin fituu? Maal sabba. Cherchii keessatti waa'ee isaa fitoo hundeessa. Anaan iddoon barbaade. Akka namaatti nama guutuudha. Akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu ni jira moo hin jiru macaafa keessa. Wanti mee? Abbaa caalee bal'inni. Oromiyaa haasaa jirraami. Wanti dhugaanii waa'ee wanti midhaan jedhani abbaa caalii naan jedhe ila qomoo kiyya. Qomoo ko waan siin jedhu. Jechetti si qabadde sun jechetti ani gaaffinatti uume maali abeetta akka namaatti nama guutuudha. Akka waaqaattis waaqa guutuudha jechi jette kun macaafarra ni jira moo hin jiru? Fakkeenya si fudhadhe naanna diddeen. Akkasii galutti siin hima yoo barbaadde waa'ee. Fakkeenya naan fudhatin akka namaatti nama guutuudha. Akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu macaafarra ni jira moo hin jiru? Jira. Iddoo isaa ragaa fidi. Na dhaggeeffadhu siin dubbisa. Eeshi fidi. Ati suutuma jedhii na dhaggeeffadhu. Isuma iddoo makutaa mamma jirurraa siin dubbisa. Rakkoon jiru. Kanaaf iyyuu inni guddaa hin ta'a. Ilma Abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa daawwiti isaaf hin kenne. Mana Yaaqoob biratti bara baraan immoo barri mootummaa isaa dhuma hin qabu jedhe. Maariyaam yommus anoo ammallee durbaa fudhattamiti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafate. Ergamichi immoo hafuura qulqulluu si irra hin buufata. Naragaadhaami hafuurri qulqulluun si irra hin buufata. Humni abbaa si hin golboodha. Kanaafis mucichi si irraa dhalatu kun qulqulluudhaaf ilma Waaqayyoo jedhamee hin waamama. Kanaafiyyuu maaliin hafuura qulqulluudhaan maaliin akka namaatti dhalate miti Yesuus Kiristoos akka namaatti dhalate akka ela. Maalan si gaafadhe? Ela. Ani maalan si gaafadhe amma? Irra naa deebi gaaffii si gaafadhe meenatti himi. Gidduutti. Akka namaatti. Gidduutti gaaffii si gaafadhe irra naa deebi'e afaan kee kanaan. Gaaffii an si gaafadhe irra naa deebi'e. Na dhaggeeffata. Akkamitti nama ta'ee jedhi na gaafadhu. Akkamitti nama ta'ee? Waan jedhu. Hin jedhu.
Injeru. Akkamitti nama ta'e waan Singa batu. Lakki singa batu. Nagaa bachaa jirtu. Lakki kasbet. Lakki. Gaafiin kee maali? Akka namaatti nama guutuudha. Akka waaqaatti waaqa guutuudha jette yeroo sira calqaba galte. Sanan gaafataa jiran. Macaafa keessa ni jira moo hin jiru jennaan ni jira naan jette. Kanaaf macaafarraa ragaa fidi. Siyoon siifte malee singalu. Ibsin ibsanaan godhin afaan Oromooti waan ta'eef. Afaan Oromootiin jirootes Amaariffaan jiroote. Ini afura ni kaba. Na dhaggeeffataa jirtaami? Nan qaba. Nan qaba afura. Elakkisin jedhu. Akka namaatti nama guutuudha. Akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettuun barbaadan macaafarra ni jira moo hin jiru jennaan ni jira naan jette yeroo lama sadii irra deebite iddoo jiru sanaa natti himi. Macaafni ni bira jira. Eshi. Naatti agarsiisi iddoo sanaan banadha. Sitti haasa'an jira amati dhaggeeffattu. Wanta ati haasa'aa jirta garuu wanta ati haasoftu gaaffii kootiif deebii miti. Akka jedhu ilmi sirraa dhalatu ilma namarraa immoo dhalachaa jira. Ilmi sirraa dhalatu maal ta'a? Ilma namarraa dhalachaa jira. Maqaan isaas immoo qulqulluudhaaf ilma waaqayyooti. Qulqulluu beektay kan nama bira hin geenye kan saalquunnamtiidhaan hin dhalanne kan hafuuraan dhalate furee dhalootaa ta'uudhaaf isa dhalate qulqulluudhaaf ilma waaqayyooti. Si galaami? Malee ani kana yooman si gaafadhe ani kana si gaafadheera qotasfo ani kana si gaafadheera waan ati maartu kaa si gaafadheeraan wal hiikuu dhiisee wal haaxaxoo barbaade wal keessa haboo akka kirree kaasetti wal haaxaxo yoo ani kana si gaafadheera. Ani kana si gaafadheera. Injira kan ilmi sirraa dhalatu maalidha? Ilmi jechuun maal jechuudha? Ani waan si gaafadhe yaadatta? Yaadad. Ilmi moo wanti jedhu akka namaatiin? Ilma jechuun isa marjamiin deessela. Ilma jechuun isa marjamiin garaatti baattee garaa ishee hammana gahattee deessee achi kaatee ushushuruu jettee harma asiin fuutee asiin hoosifattee as keessaa dhumennaan gara bitaatti dabarsitee harma ishee isa hoosifatte suni ilma Maryam jedhama. Ilma jedhama. Isa isheen harma ishee hoosiftee guddifatte. Kanaaf iddoo sana miti wanti gaaffinatti ta'e. Kan gaaffinatti ta'e akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jette sila seensa calqabaarratti. Kanaaf macaafumarra jira moo hisaabumaa fidde moo kitaabumarraa fiddennaan kitaabumaa naan jette. Kanaafuu kitaabarraa nama guutu inni akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettu bicha hanga hin jiru naan jettutti as biraa deebi'aan jiru. Adime maaliif hiikaa jira dhaan kun? Maaf hiikaa jira? Maaliif dubbachaa jira? Ani waan dubbatu hin beeku yoo bilbilte hin bilbila anis nan qaba kunoo yoo bilbilte ni bilbila moobaayilii annammaa ani kan hin jiru mi'achi addeebi. Ela akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu macaafarra ni jira moo hin jiru tasfisha. Akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu ni jira moo hin jiru. Si ibsee naan fudhachuu ni deemati. Naa ibsin jenne ni jira moo hin jiruun jedhe. Si ibseetiin jira garuu si garuu dadhabe maleedha. Ani naa ibsi yooman naa ibsi sin jedheedhaan waan jiru naa ibsita miti hin jiru tana. Tasfisha moo jedhe. Dhaabee. Waan jiru nama ibsu moo waan hin jirre nama ibsu. Waan jiru. Maarree akka namaatti nama guutu akka waaqaatti waaqa guutu jechi jedhu yoo hin jiru naa ibsitaare jechi sun yoo argame naa ibsita bara jira moo hin jiru macaafarra. Jechi akka namaatti nama guutu akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu yoo jiraate naa ibsuu dandeessa. Yelellee nagara indeet maabiraariyaa maasatti ichilaalle akkamitti maabiraariyaa kennita waan hin jiru. Jechi akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jira ni jira moo hin jiru macaafarra. Eenyurraa dhalate? Ani waa'ee dhalachuu ganaadha sila akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jettee isa hamdii gowwoomsite abbaa caalii gowwoomsuu dhufteeti. Achi namoota si bira jiran gowwoomsite abbaa caalii gowwoomsuu dhufte. Abbaan caalii immoo maal siin jedhee ragaa qabdaayin akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jiru irratti ragaa qabdaa macaafarraa jennaan eeyyee jette. Hin jette moo hin jenne? Kanaafuu iddoo jiru natti agarsiisnan dubbisa.
afaan barbaade Hibruun isa ta'u Giriikii haa ta'u Ingiliffa ta'u Arabiffa ta'u Amaariffa ta'u macaafa akkasiirra jiraanaa jiri banaddeen dubbifadhaan iddoo sanatti nurraatti agarsiisi jarri namandiisu anuu akkasitti mataa gara nagachanii nurraatti agarsiisi yoo jiraate tasfaayee keenya mee ilaalisuutuma maaliif ilaalaa yoo dhagaan jiru waan inni waan itti qaraatu sana beekuusa us haati qaraatu fi khasaanii adda kitaabni kun hedduu maal meeqa Ustaz Hamdi haa yeroo keenya fixinaa Hamdi yeroo keenya fixin tasfishaan amma waan naa gochuu qabu qomoon kiyya kun Oromoo ko waan si gaafadha ilma Oromtichaa nan sobin akka namaatti nama guutu akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu macaafarra jira moo hin jiru jika fi jiru ela eenyurraa dhalachaa jira manni eenyurraa dhalachaa jira ani gaaffii waan ati sila jette sana isa sila jettu sana ni jira kan jette sana ni sobde tasfa maaliif hin sobaa jiish iddoo sanaa baasika iddoo isaa fidish sitti maal jedhamti yoo maal natti himte ani koo kanan sirraa barbaadaa jiru si gaafadhee jiru akka namaatti nama guutu akka waaqaatti waaqa guutu nama guutu jechee jedhuun barbaadaa jira macaafarraa narageeffadhu gaa narageeffachaa jirtaame wal hubannaame afaan oromoo haasofna haati afaan oromoo haasofte kanaafiyyuu eenyutti haasa'amaa jira eenyutti ergame ergaan sun nama miti Maryamitti ergaa narageeffadhu gaa maali amma kolfuu miti ma nama deesse moo ela gaaffiin koo nama deesse moo waaqa deesse Maryamiin jennaani akka namaatti nama guutu akka waaqaatti waaqa guutuu anan jette kun macaafumarra jira moo hisaabuma moo kitaabuma fiddennaa kitaabumarra jira anan jette kitaabarra natti agarsiisi qomoo kiyyaa nan wacisiisan buliniiti maatittiin iyyaa jira nan rafa situ na hubachuu dadhabe maalin si hubadha waan hin jira natti maartaa barra daafii fidi Bakka waaqa guutuu nama guutuu jecha jettu fiddu malee rafteen bultu edana. Ilma indeessaa edeni. Narageeffataa minama. Waaqayyo ilmadha. Waaqayyo ilma namaati. Waaqayyo ilma namaadha waaqayyo. Akka namaatti foon uffatee ilma namaa bakka bu'uudhaa fi du'a karaa addaamii fi hawaa nutti dhufe sanaa. Hin jiru. Kanas nan sobin. Tasfisha. Tasfi. No. Ati na hubachaa jiru, ati na hubachaa jiru. Hin sobin. Nan sobin kamalo. Akka Yesuus. Ila waan jedhu. Ishi waan si gaafadha. Asirratti. Yesuus dammaqeetu jiru tun ta'in hirriba keessa dagatee takkaa cubbuu addaam dubbatee beekaa Yesuus. Utuma rafuuyyuu dammaqeetu jiru tun ta'in utuma rafuu hirriba keessa abjuumaan takkaa cubbuu addaam kaasee dubbatee beekaa Yesuus. Tasfisha. Ka gaafa addunyaarra jiru Yesuus kaa keessan sanimi. Gaafa addunyaarra jiru takka cubbuu aadamii fi dhufee je'ee jiraayi. Cubbuu ilma namaatti dhufee furuudhaaf dhufeera. Efi afaan isaatiin dubbatee jira. Eenyu jedhe Yesuus takkaa dubbatee beekaa cubbuu addaam. Naan dubbisin Yesuus cubbuu addaam takkaa addaam cubbuu qaba jedhee takkaa dubbatee beekaa Yesuus. Inni wanti cuma raawwachuudhaaf dhufe raawwiidhumaaf dhufe bara cubbuma sana kaasuudhaaf. Ani raawwii dhufee kireet gochuu dhufee fi raawwii dhufee isaa sin gaafanne. Ani sin gaafanne kan. Sigalamti. Lakki naan galu. Sigalamti. Naan galu. Akkam goona reeyoo si. Naan galu. Maaliif dhufe. Akka naa galu gootu. Akka namaatti akka naa galu gootu. Yesuus takkaa cubbuu addaamii fan dhufe jedheera Yesuus. Cubbuu ilma namaa hundumaa furee ta'uu dhufe Yesuus. Jedheera Yesuus jecha kana. Jecha kana jedheera cubbuu ilma namaatiif an furii ta'uu dhufe jedheera Yesuus. Beekamaadhaa mire. Beekamaadhaa miti jedheera naan jedhi yoo jedheera ta'e hin jenne jedhi yoo hin jenne ta'e. Qaal baqaal maca. Yesuus takkaa ani cubbuu ilma namaatiif dhufe jedheera cubbuu ilma namaa furuufan dhufe jedheera Yesuus. Qaal baqaal. Jedheera. Es ragaa baasi. Ragaa siin baasaa qoy. Siin dubbisa. Ishee silaamoon dagat ishee nama guutuu waaqa guutuu jette sana immoo nan sobee nan dogoggore yoo nan sobe jechuu baattee kabajarumaaf nan dogoggore jennaan jettu malee biraan deebinu hin bultu jedhan akkasitti.
Dirree yoon iddoo isin jirtan hin dhufa. Edana xayyaara kutadhee malee Finfinnee irraa ka'e irraftu edana waan sana baastu malee. Naa agarra. Ereen somne nurraa fanne bakka kuma barbaadu. Hin somne. Nan dhufa. Darcarraas haa ta'u saappiyaadha ta'u iddoo barbaadetti wal agarra boriitu nan dhufa. Ishi sammaa ofitti nafitti bakka jirru nimnu siif kan nu deema. Yoo akka gootu nurraa himi. waa'ee saamaa waa'ee cubbuudha dhufuusaa. Joela. Ni dhaga'amaa Sa'iid, ni dhaga'amaa jira. Inni dhaga'u isaanis. Cubbuu ilma namaatiif furii ta'uu dhufe jedhee himeera Yesuus. Dhufeera aqiitii akka gootu wangeela qabdaami. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaasii dubbisi. Hanga lakkoofsa 21 sitti hima. Roomaa meeqa jettee? Roomaa 5 12 hanga 21 Ishi. sitti hima. Maali kana cherchiin jiran jedhamu amma kana yeroon taa'ee dubbisaa oolu cherchii keessan jiru bar tiktookii irra jira tiktookii namoota baay'ee dhaggeeffataara. Kanis jedhu egaa cubbuun karaa nama tokko geeffadhu. Egaa cubbuun karaa nama biyya tokko biyya lafaatti dhufe jedha. Kunis karaa cubbuu akka gal eenyu jechaadha jecha kana Yesuustu jedhe. Eenyu jedhe? Eenyu natti misin gaafadhe kan Yesuustu jedhe. Hafuura qulqulluudhaan caafame barkun macaafichumti. Ani waa'ee hafuura qulqulluu si gaafadheeraan ani hafuura qulqulluudhaan caafame eenyuun barreeffame jedhee si gaafadheeraan. Ani kanan jedhe. Ani kanan jedhe. Waan beekuu qabdu. Waanan si gaafadhe. Yesuus cubbuu ilma namaa biyya lafaatiifan dhufe jedheera Yesuus. Kana koo Phaawulostu jedhe. Phaawulos immoo ergaa sobaa. Phaawulostu jedhe jecha kana. No. Phaawulos jecha mataa kan barreessu tokkoon qabu. Na dhaggeeffadhu. Jecha mataasaa barreessa Phaawulos. Addaa miteenyaa lemen. Jecha mataasaa barreessa Phaawulos waan si ajaa'ibu. Waan ati beekuu qabdu. Waan beekuun qabu jecha mataasaa barreessa Phaawulos ragaa si fidu. Eeshi. Hafuura qulqulluutiin dubbatu Yesuus. Antinaadhaan maal na'u? Phaawulos. Isaan rabbi jechuudha. Rabbi si namaa si jenni isaan immoo jarri kun ergama rabbi jechuu jiran. Gurba. Baik, tasfa. Oi. Tasfisha. Abit. Jecha Phaawulos akka ta'e bartee kana. Ha? Jecha Phaawulos akka ta'e bartee jedhee. Ni qabnaan jedhaa kun jara keenya maali kun? Jecha Phaawulos miti. Jechi kuni jecha Phaawulos yoo ta'e malee jecha Phaawulos malee jecha Yesuus mitiin siin jedhe. Phaawulos immoo ergaa seexanarraa fuudhee ergaa seexanaa dabarsee dubbate ergaa seexanaa barreessa Phaawulos. No, akkasin jedheen. Seera uumamaati hanga mul'atan waan asitti macaafni jiranii. Macaafa ta'ee kan seera uumamaati hanga mul'atan waan asitti maalati beekuu qabdu. Macaafa ta'ee kan uumame kitaabatti dabalamee miti. Yookaan immoo gulaalamee kitaabarraa kitaaba. Si wajjin fite. Tasfi. Si wajjin fite ammoo waan tokko. Hin fitiin. Lakki. Waan siin jedha. Lakki fadhu. Waa sadii na sobaa jirta. Waa sadii natti guute. Akkam. Sadii. Eeshi. Hello. Dhagaan jira. Waa sadii natti guute beektaa? Waa sadii natti guute. Sadan saayyuu ragaadhaan dubbachuu dadhabde. Tokko waan jiru keessa. Sigalamti tokko waan jiru keessa. Garuu na hubachuu dadhabuu kee irraa sooba jette malee. Tokko waan jiru keessa tokko. Networkii keeti. Networkii guutaadha. Mee osoo tasfaanii wanta cherchii na duraan seenne
wan carraa kana fayyadamaati gaafi suni waan takka takkaan illee akka ifanaa ta'u akka itti dubbadha warri networkiin dalagu. Nutu waa hedduutu jira wanti ifa nuuf hin taane anoo shaadaa qabatuuf hin deema wallaahi confused taane amantaa kana maaloo itti saarfannee ijoo yoo deebisuuf beeknuun jedha yookiin ammoo dhuftanii warri islaamaa kennas beekaa nuti kennas hin beeknu kajaraas hin beeknu asuma dhufneetumaan homa argine haasofnee ofirraa deemnaa anamma amantima islaamaatu hedduun baradhee asuma jala deemee mal confused taane homa baayibilii kanayyuu wanta kana fudhaan jiru. Oga sinaa softaa qoyita carrasiilaan nama tasfaadhaa wajjin tasfaadhaa wajjin finnee kaane carrasiilaan naati dhaggeeffadhu ishee. Ustaza Tasfa. Ustaza Abatala. Abatala. Tasfa sibiran jiru ni Turkin? Ni jira. Xiqqoo ni jira amma. Lakki jira. Ni Turkin simbira dhagaamaan jiru? Jira dhagaamaa jira. Barni naasaa jedhee na dhagaan jiru. Amma ni dhageemtanii. Ayyee tasfaa kiyya. Amma na dhaga'utti jirta? Mee sagaleen kiyya ni dhaga'ama tokko tokko barreessaa mee? Ni dhageema. Dhagaamaa jira. Abuuta laa jira sagaleen kee. Satuyyoo deebii kennaan jiru malee. Ayyee. Tasfaa kun. Abbaan caalii maarsiin jedhe beektaa? Yesuus Kiristoos ofii isaatii bakka itti cubbuu Aadam hojjete fiidaa ta'uufan dhufe yookaan cubbuu sana sinii baadhachuufan dhufe jedhee itti barsiise bakka sana naa kennuun dandeessaa isin jedhe bakka inni ofii isaatii itti jedhe. Roomee kan xaafee Phaawulosidha. Phaawulos immoo yeroo dubbatu yaada mataa isaatiin dubbata. Waan gooftaan isaa abboome miti. Ofirraa fuudheen haasaa jedha. Isa kan Phaawulos boodatti deebinaati. Ati amma isa Yesuus Kiristoos ofii isaatii dubbate mee dubbachuu dandeessaa isin jedhaa jira. Naa wangeela Phaawulosiin fudhannu jechaa jirti dubbiin. John Markii qabatamuu jechuudha amte qaalichi fudhatamuu didee kabiraa fidiif kalaas. Kan Yesuus Kiristoos ofii isaatii barsiisuu dhufe yookaan cubbuu keessan sinii baadhachuudhaaf gara biyya lafaa dhufee jedhee itti barsiise yookaan cubbuu Aadam hojjete baadhachuudhaaf dhufee jedhee itti barsiise. Barsiisa Yesuus Kiristoos sana isa ifaa sana isa keessa mee bakka Yesuus Kiristoos sagaleen sibira gahaan jiru sagaleen kun ni dhageema. Tasfaa. Ayyee mee tasfaa kiyya mee isa kana naa deebisi gaa. Ishi tasfaa. Tasfaa. Ustaza networkii keeti bar mee wanti eenyugaa Khalid Abdoo. Inni kun ishee. Kan koota inni laata wantichi. Eeyyeen keessa ni ustaza. Networkiin kan kooti. Mee Khalid Abdoo jirta? Ammoo. As baay'ee wada ustaazan bi. Kash jedha barra wanti ta'e. Khalid Abdoo yoo jiraate imsak bil akhlaq bil shوية يعني تخفف عليه وامسك. مرحبا. أي أما دعام خالد يلبي ركوب واسي. Nagama do bada te fastas. Nagama amma. Aye. Tasfa. Bakka Yesuus Kiristoos ofii isaatii itti cubbuu Aadam sinii baachuudhaaf dhufee jedhee itti dubbate macaafa keessa ofii isaatii kan inni dubbate sana ragaa nuu kennii siin jenna. Wanti isin beekuu qabdan ammayyuu amma wanti isin galii hin jiru. Tokkotu jira. Innis maali yoo jettan? Walubannaame. Walubanna jedhe ragaa ma fidi.
Paawulos eenyu akkamitti akka inni barreesse hafuura qulqulluudhaan barreesse beekamaadha. Isa dhiisati waa'ee Phaawulos dhiisiiti isa barsiisuma Yesuus duwwaa fide. Phaawulos akkamittiin akka inni barreesse itti deebina isa kana fidnee kaane. Afatanya da jole. Ishee magabaabduu kan waama Yesuus Kiristoos ofii isaatii barsiisee cubbuu keessan sinii baachuun dhufee sanni jedhe sana mee bakka itti dubbatee barsiisee qaba. Irra dabalaafis ni marakoon qabu. Sinii baasu? Isa Yesuus Kiristoos ofii barsiisee jechuudha. Aye. Atirefu amarein anjete mere khullo hajri karat muda me firra debisif mali ana marami atu islamu no to gar kala agam jechuka injiro mere khitaba khitante mali injiro na frajanjrani okay fidi khalni na frajanjrani Usadam dito ko sagale way bira jira sagale nanti ko rabutaati ittifufa abutalaha sagale way sibira jira sagale santi ko achi buta usadam di ragaa baasaa jira kanaafidha kanaaf beesni ragaa sini baasaa tasma ragaa baasaa jirta miti mee dafiga ummanni si eegaa jira bar ummanni si eegaa jira Yesuus Kiristoos cubbuu keessan sinii baadhachuudhaaf dhufee bakka inni itti jedhe mee ragaa nuu kennii siin jedhaan wajii fingenna amma Lukas baftiha sota barbadi fashe me Yohanes boqonnaa tokko lakkoofsa 29 baafadhu meeqa jette Yohanes boqonnaa tokko lakkoofsa 29 Yohanes torba tokko diddami sagali ayyee dubbisika mar maal jira kutichi jadi dubbisika Muutii qabattee jirtan nagaamu sagaleen kee. Nagaamu. Joona deebii yookaan gadi buusaanii jooni kan. Nagaamu. Nagaan jettani. Amma nagaama jedhi. Nagaama jira toofime. fidefi es Yohanes boqonnaa baafatanii mee laa holicha waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baatu seetu. inna lillahi wa inna Ayyee jedhin. Ola. Maal jedhame mee? Era borumtaas Yohanes utuu Yesuus gara Yerusaalem dhufu ilaa holicha waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Yesuustu jedheere kana. Yesuustu jedheere. Cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuuf dhufeera garuu. Koi eenyutu jedhe maal waanan si gaafadheetu siin galle obboleessa kiyya afaan Oromoon sitti haasa'aa jira. Yesuus Kiristoos cubbuu keessan sinii baadhachuudhaafan dhufee iddoo inni itti jedhe naa kennii siin jedhe malee Yesuustu dubbataa jira dubbii ati amma dubbiste. Yohanes Cuuphaatu dubbata. Yohanes Cuuphaatu dubbata. Ani immoo maalan si gaafadhe isa si gaafadhe si galeera. Kiristoos cubbuu keessan sinii baadhachuudhaafan dhufee kan inni jedhe argiteettaan jedha. Ayyee siin gabaabsaati wangeela Yohaannis boqonnaa 8:21 banime. Yohaannis 8:21 banime. Eeshi. Kan inni ofii isaatii dubbatin sii kennaan immoo isa namni biraarraa haasa'u osoo hin taane. Ayyee dubbifadhu. 28
Saddeet deem saddeeti. Saddeet diddamii tokko. Hoolaan sun ka'ee miti sila. Eeshi. Hoolaatti deebinaa. Waaqayyo jecha hoolaanis waaqayyo taati moo? Erga hoolaa ta'e waaqayyo ta'urraati muhaal. لا يا جماعة لا تناديني يعني بالاسم الأستاذ. مرحبا. قبلنا. Ya. جزيل. Ayyee mee dubbisi baabaa kiyya. Jaalala abbaa isaa raawwata. Isa Yesuus ofii isaatii dubbate kana mee dubbisi akka inni dubbate. Isinni ofii isaatii dubbate. Achirratti jaalala abbaa isaa raawwata wanti miti. Achi dhiisi ka sagalee waaqaan nosi mee dubbisi mee. Dubbisee man. Dubbisi ka sabni haa dhaga'u. Isa namni biraa dubbate dubbiste wanti isa Yesuus ofii dubbate maaliif dhoksitati? Isa namni biraa dubbate dubbisaa turte isa Yesuus Kiristoos ofii isaatii dubbate maaliif dhoksita mee dubbisi? Isaan garuu waa'ee abbaa isaaniitiif dubbachuu isaa sababii hubanneefi sababii isaan hubachuu didaniifi waan inni gochaa jiru sun warri fannisaa jiran sun waan inni gochaa jiru waan maali ibsa kee dhiisi waan macaafni jedhu dubbisi obboleessa kiyya. Maaliif na dhaggeeffadhu? Na dhaggeeffadhu. Waan macaafni jedhu dubbistu ati. Isa Yesuus Kiristoos ofii isaatii ila na dhaggeeffadhu gaaffii rasii deebi'a. Isa Yesuus Kiristoos ofii isaatii naagaleera. Ayyee si galee ta'ee jennaan immoo dubbisime sabni haa dhaga'u waan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin jedhe. Akkas jedha si dubbiseera isa garraati kaasee si dubbisa. Dubbisi sabni haa dhaga'u baabaa kiyya maaluma taate maaluma taate. Na dhaggeeffadhu shi na dubbisa. Ayyee. Na dhaggeeffadhu shi. Ayyee. Eessi. Kan inni hojjetameef hundumti isaa iyyuu waan dhugaadhaa fi waan sirriif beeki kana. Asirraa kan akkasiin jedhuuti sanni jedhu dubbisi. Ela cubbuudhaaf namni akka hin duunee fi sababii jarri hubachuu dadhabaniif kan inni kan dubbatu. Jaalala abbaa isaa raawwachuuf. Tasfaa ibsa kee boodatti deebitaati. Ibsa kee boodatti deebitaati. Waan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin barsiisee fi dubbate sana mee dubbisime saba kanaaf. Utuu ittiin dabaliin irraan hir'isiin. Waan ati beeku qabdu. An yeroo takka waa jedhu. Please. Na dhaggeeffadhu. Waan dubbisiin jaan nama nu saalfachiisi waan dubbisiin jaan dubbisi. No, akkas. Eeshi dubbisi ka. Yookiin shaadaa qabadhee bahee tare waan dubbisiin jaan dubbisi. Nu saalfachiisi. Na dhaggeeffadhu. Ayyee. Waan ati beeku qabdu. Waan an beeku qabdu isiitii. Maaliif akka dubbisi waan namti. Maaliif akka dubbatu? Oo isa dhiisi. Waan achirra jiru dubbisi ati. Waan Yesuus afaan isaatiin barsiise dubbisi waan achirra jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 21 irra ka jiru waan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin barsiise dubbisi. Isa namni biraa Phaawulosii fi namni biraa irraa haasa'u dubbi Yesuusitti kan fudhate. Koy siin dubbisa. Ayyee. Diddamii miti soddomii. Maasiin jedha kunooti kanaaf Yesuus elaa nama kana. No akka kanaa miti. Diddamii takka jee. Kunoo laa asbaanaa bar. Diddamii takka saddeet diddamii takka jee. Akkasumaami. Eeyyee. Kunoo. Kanneen ijjetii jaalladhu. Saddeet diddamii takka. Saddeet diddamii takka. Eeshi ammas Yesuus ani nan adeema. Isin ana barbaadu jirtu iddoo ani dhaquus dhufuu hin dandeessani kanaaf cubbuu keessanii hin duutu jedhee isaanitti dubbate. Eenyutti dubbata? Eenyutti dubbate? Eenyutti dubbate? Tasfaa kiyya. Eenyutti haa dubbatu? Eenyutti haa dubbatu naa dhaabbatu? Aal tokko naa dhaabbadhu. Warra isatti namanneefi. Aizo. Maal jedhe Yesuus Kiristoos? Ani nan adeemaa jedhe. Ani nan adeemaa. Isin ana barbaaduuf jirtu.